Kongreeshil, kongoraashilii moo kongoreeshiliidha? Manjilaa bade. Yaa Allah. Badee ammallee qixxeeffachuu bannaan didaa jira. Kongoreeshil, kongoraash maali gayoon dhiisi dirqaban qabamu? Argitanii afaan tarkisaan tuffisaan dhiisi rakkatee maaltu sarkise yaa hawwii koo nama beektu dubbaddu maaltu kana ammani afaan loqoda barachuuf na harkaa badee jechuudha. Lamaan ammallee badanii kun ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ ጽጌዬ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ጉዞ ጉዞ ወደፊት 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 ጉዞ ጉዞ ወደፊት ጽጌዬ ጽጌዬ nageessi waatti mokkam yaa jama baga gammadde. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtanii nagaa qabdanii fayyaa keessanii baga nagaa qabaattanii bagaaslee rabbiin nagaa sinii kenne baga sa'a kana geessan daawwattoota koo kabajamtoota koo hundi keessanuu siniin jedha nagaa sinii kenne fayyaa sinii haa kennu wanti fayyaa caalu jiru siniin jenna. Asumarraanii sabbar zeenaa sinii finnee dhufnee sabbar zeenaa kongoreeshilii banuuf jennaan kongoreeshiliinis hin dide maal godhare attaa dhiisu afaanuma koo kanaan anaasaa maaltu ergisaa tinaa rakkise anaatiin kalaas dhiise kalasiin illee ergisadha haa ta'u garuu homaa miti. Amma gara qubna garaatti gallaga otoo dhiisne gasa kaan. Tsiggiyeenii Finfinnee keessatti uffata uummata koofii dhiyeessee jira jettee jirti. Mana uffata banadhee jira na biraa nafiinaa iyyanaa birmadhaa jechaa bulte dagalgala jechuudha. Namoonni baay'een birmataniiruu fi namoonni baay'een birmataniiruu fi dafanii qaqqabaniiru jechuudha. Dafanii qaqqabaniiru akka hin kufneef. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf mana uffataa banattee jirti. Baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi tsiggee gizee haasoftu gizee akka isheen qalqalqal jettu kana namni baay'een bakka maraatu maalii jedhamti dhugaa afaaniin malee keessi cimaadha jechuudha. Mana uffataa maal fakkaatu banattee jirti. Akkasitti irratti argamanii gooddeenyoonni gammachuu irraa qooddatanii jiru. Abirish faa, Ayimee faa, ijoollee baay'ee Burukee faa, ijoolleen baay'ee gara kaameraatti as namaa hin ba'ani malee akkanatti wal ga'anii jechuudha mana uffata keessatti. Gammachuu ishee irraa qooddatanii baga gammaddee Tsiggishaa jedhanii jiru. Baga gammaddee jenna nuti illee asumarraanii Tsiggishaa kan gammachuu siifaa ta'u kan irratti guddattu siifaa ta'u guddattee kan darajaa gaarii kanaa olitti geessu rabbi siifaa taasisuu. Dhugaa nam tokko dafqee nam tokko amaatanii dafqitanii waan sana immoo harkatti qabachuuf immoo yoo axxanii bira geessanii yoo harkatti qabattanii akkam nama gammachiisa wallahi gammachuu daraan qabne isinitti dhuuma jechuudha. Kanaaf egaa Tsiggishaan hawwii koo bara dheeraatii har'a milkaa'ee jira jetteetti. Rabbiin si haa milkeessu kanaa olitti rabbiin darajaa gaarii si haa geessisuu dafqitee walitti si haa qabu. Dhugaa dubbachuu fi wallahi amaanii argachuun bareedaadha. Dafqanii immoo waan yaadan tokko immoo yaadanii itti milkaa'uun bareedaadha. Gariin keenya nama baay'een bakka yaaduu ga'uuf harrakkatu jira. Otoo ga'uuf jedhu otoo achiin ga'iin hafuutu baay'eetu jira wanta ta'e wanta tokko akkas godha jettanii anumarraa qabee ammani waan tokko kana godha yoon jedhee akka yaade sana naan taatu jechuudha. Namaa tokko immoo yaade sana achi ga'ee irra ga'u sana gammachuu akka hin taanetu namatti argamaa jechuudha. Tsiggisheen illee yaadee hayyaades argadhee ani daakes marqadhee jettee jirti. Dhugaa dubbachuu dhugaa yeroo hunda kana Tsiggisheen fireendii ishee wajjiniin jechuudha. Sirba Oromoo kana sirbiti jechuudha. Sirba Oromoo kana galgala reediyoo qabatanii wallahi baay'ee tokko na gammachiise. Yeroo isaan akkasitti sirba Oromoo kana gariin akka wanti inni itti ilaala beektanii
akka kanatti caffartee yoo isheen ol taalte qixxa lama namaati sirbitu ibsiin dhaabate ishee ilaalaa jechuudha. Ammallee mucittii tokko jirti faanarraa ijoollee baay'eetu iyyuu jira. Akka kanatti wallaahi fuuldura dhaabbattee warra gammachuu irraa qooddachuu dhufe qixxa lamaan jira dhaabbattee akkasitti shurrubbaa faash goote lafa dhiittee yoo isheen akkasitti sirbitu baay'ee tokko na gammachiisa. Maaliif jechuun sirbi keessan maaltu isinii dhaggeeffata? An keessan sirba keessan iyyuu namni isinii intini godhu hin jiru lammiin gara biraa jedhu gizee hundaa kana warra soddaa keenya gizee nu arrabsan jechuudha. Nuti maatti goona sirba keenya nu dhaggeeffatanii nu dhiisan nuti yoom nama barbaanna keenyumaa nu bakka geenyu otoo walii galma qabaanne jechuudha. Keenyumaa nu keenya nuti maatti goona kan orma. Kanaafuu siggishuu nuyi yeroo hunda kana kaayima ishee jiniin boodee jetti iddoo hundatti. Kana sirbu yeroo hunda kana jechuudha. Waa keessaa Oromoo ta'uu qabna. Gara Finfinnee kanatti baa'atu irra caalaan Oromoodhuma. Yoo ilaaltani jarmoo irra soddaa fakkaatu. Garii isaanii wallaahi dhuguma afaan Oromoon beekanii achi keessatti wanta alatanii guddatanii Oromoodha garuu manzariin isaanii. Garuu immoo yoo ilaaltani jarmoo keenya kaanii fakkaatu. Kanaaf siggishaanii fi fireendii ishee Oromoo ta'uu qabani. Afaanitti nama dudubbatti garuu haa xiqqaatu malee itti yoo sirbitu jechuudha. Kana fakkaataa gara biraatti immoo siinii qaxxaamure eessaatiin amma sanaa sa'uu dhiisee gara biraatti tarkaanfadhe wanta ta'eef amma mallas jedhee deebiira as deebiira. Kanaafuu akka kanatti edda galgala gammachuu ishee dhugaa rabbii akka hin taanetti gammachuu dhugaa rabbii baay'ee tokko isheetti dhagahamee jira. Hin gammaddeen akkuma argitan fagaa jettee siqqettee kolfaan biyya balleessitee kunoo jaalallee ishee jiniin barcuma guutanii akka kanaan ta'anii ijoolleen baga gammaddee jecha turanii jechuudha. Gammachuu daraan hin qabne isheetti dhagahameera. Dhuguma waan tokko qallaalii fakkaata amma irra gaanitti yoo irra gaanii malee irra achi sana bakka yaade sanas amma irra gaanitti nama cinqiti yoo irra gaanii qabatan immoo baay'ee gammachuun namatti dhagahama. Kanaaf siggishaan gammadeera naa gammadaa bakka yaades gayeera naa raabitadhaa jechaa jirti. Kun akkuma argitan egaa Finfinnee qixxa lamaanitti mana uffataa shaashambaa gootee jirti. Dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Baga bilkootee baga gammaddee siin jenna siggishaa keenya kan amate handafqitee rabbiin itti si'a milkeessu ammallee kana caalaa darajaa gaariirra keessu rabbiin si'a taasisu. Akka kanaan egaa Abrish faachirratti dhaabbatanii baga ittiin sigee baga gammaddee kan milkii siifaa ta'u kan guddinaa siifaa ta'u jedhaniiru. Ijoollee baay'eetu jira dhugaa dubbachuuf wallaahi ijoollee daraan akkam jedhamnetu manicha sana keessa jira. Akkasuma Haayimee faas Burukee faas achirratti argamanii jiru. Uffata eengaddaa sanayyuu isheetu hodheema maal jetti Haayimeen isa eengadda uffattee ashandaatti dhufte sana baay'ee tokko namatti tola. Uffata akkasii diizaanii bareedaatiin hodheessistee gadi baastetti tsigiyyeen keenyi tsigiyyee amma sirrumaatii garuma Dubaayii kanatti xallafadhaan kanaachi immoo yoo waan fiigee boolee keessa bu'u fiigee mansi bira dhufa aizosh innaate akkasii jajjabaadhu. Rabbiin si'a milkeessu baga gammaddee dhugaa dubbachuuf gammachuun kee gammachuu keenya milkaa'ina keenya siin jenna. Jabaadhu rabbiin si'a gargaaru itti muddii siin jenna. Tsigishaa guuzoo wadafiit baay'ee tokko nama gammachiisa. Wallaahi baay'ee tokko gammaddee jirti. Gammachuun daangaatti darbee jira. Wallahi gammachuun daangaatti darbee jira mucittiitti. Wallahi gammaddeetti sirriitti gammaddeetti. Waaqa rabbiin si gammachiise dhugaa gammachuun kana caalu hin jiru. Gammachuun waan yaaddan tokko yoo itti mulkootan kan kanarraa caalu hin jiru dhugaa dubbachuu fi tsigeen keenya gaharraa darajaa kanarraa geessetti inshaallah. Kanaa olitti borullee kan biraallee akkasuma kana nu agarsiisti jennee abdii qabna. Cimtuudha tsigeen akkuma laaltan kana
miti maashaallah. Guzo wadafiiti jenneerra. Obboleettii ishee tokkollee engada qalbatii godhattee baay'ee nama gammachiisa. Baga milkootanii baga gammaddanii atillee rabbiin si haa milkeessu jabaadhu gaarii hojjetanii gaarii matti ba'u waan gaarii hojjetan waanuma gaariitti ba'u tateefi jabaadhu siin jenna siqii baga gammaddee dhugaa rabbii dubbachuuf baga rabbi si gammachiise rabbiin si haa milkeessu siin jenna obboleettii keenya. Gammachuun kee gammachuu keenya tateefi baga gammaddee siin jenna kaasingishee jabaadhu gabaa gaarii siif haa ta'u karaa nagaa siif haa ta'u kan milkii siif haa ta'u ani itti guddatte kan itti bakka geessu rabbiin siif haa taasisu siin jenna jajjabaadhu siin jenna akkuma argitanii ijoollee baay'eetu irratti hirmaatee ijoollee baay'eetu gammachuu ishee irraa qooddate wallaahi isheen itti gammachuu akka hin taanetti gammaddee jirti waan ta'eef jabaadhu siin jedha. Viidiyoon koo asumatti dhaabbatu nagaa naa turaan dhaggeeffatu.